Eedha. Okay. So sigalee wanni hundinuu kabajaa. Qajeelatti Amma nuti dhaga'u jira gize. ni dhagaa. Okay. Amma nuti gize haayee akkam nagaa amma nuti as gubbaa teenyee gize nama arrabsine gize duune firija araba san keessa teenya. Mee wanni nuti goonee jiruu tana jijjiiru jiru maali? Aniin tuni akkamiyaatti maaliin godhee jijjiiru jira? Nama xiyyaa maaliif hin godhe? Yoonin addunyaa tanarraa deeme mi'a maal hambiftee deemte? Waan takka agarsiisuun qaba, hojii takka agarsiisuun qaba. Sigalee bakkaan taa'ee as gubbaa taa'ee nama arrabsee dilii namaa fudhadhee kaniin boru ganama inshaalla gaafaan du'e rabbi jannata na haa rabbi na haa qajeelchu rabbiin itti qophaa'ee itti na eegu san kaniin waan gaarii takka hin goone mee maaliin dhiisee deema waan ilmaan kiyyanteen ilmaan kiyya booda'anii hafan nama kiyyaaf saba kiyyaaf maaliin godhe maaliin dhiisee deeme siif galaa waan akkanaafaa silaa teenyee itti haasofnee wal mari'annee nuti dubartii waan akkanaatti beektaa godhu takka Keessattuu amma fakkeenyaaf laalla akkuma tamma jette kana haasawa kan kee argite namuu ammatti gaarummaatti haasoftu kana ilma namaarraa yeroo baay'ee wanni ani taazzabee jedhu argite. Na akkumatti jette jaalala caala kabaja caala argite. Lala dursa namni si jaalachuu si kabaju wayya. Namoota miidiyaa kanarra beektu argite asitti dhufanii naafii ta'een maalii ta'een yoo siin jiran. Kabraa bira dhaqanii immoo argite naafii waan hin argitu saa arguu baattus nama biraas haa ta'u achi dhaqanii immoo saree maalii namoota akkanaa kana hoomee maaluma dabarsitaafan lannoo maaliif tuni dilii abbaa dilii caaltu isii kanaayyuu ati amma fakkeenyaaf asitti qubarraan qabdu ati fayyaalummaa ka'ee maaliitti jettaan ati qulqulluudha isaaniif. Gara biraatitti immoo fakkeessanii jiraachuun tun hoo akkamiin ilma namaa keessattuu wallaahi miidiyaa kanarrattis ta'e bakka biraatittis ta'e lafarrattis ta'e jechuudha. Hammeenya ka qabu dhalaadha malee an dhiira hammeenya qabu sin argina. An fakkeenya Itoophiyaa tana keessattis biyya birootittis yogguu laaltee jettu wallaahi rabbiin natti ragame handaan maal jedha seete takka takka waa hunda miidiyaa kanarra laaltee of yogguu laaltu. Bakka annagaa qabaa takka argite annagaa qabaayyuu jetta bakka ilaalcha nama biraa tokko laalte argite baduus haa ta'u gaariis haa ta'u annagaa qaba ofiin jechuu dandeetta. Lannoo maaliif haala ati irra jirtu sanii fi keessa kan kee yookiin immoo yaada kan keessan illee rabbi immoo akka ilma namaatii miti wanta ati yaaddu argite anar asitti afaan meeffadhee miyaatiyye yogguu siin jedhe afaan kiyya na laalta ati keessa kiyya na beektaa hin beektu. Inni garuu keessa tiyya san illee argite. Akkaan subaa jiru na beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ilmi namaa asirratti wal arrabsus wal xiqqeessus maal ol jedhus keessattuu dhalaadha malee an dhiira hammeenyaan akka dhalaa kaan bantee kaan irraa haasoftuun argine akkas dhiira gadhee yoo taate malee jechuu walumaa galatti. Innaa keessattuu warri dhalaa yeroo baay'ee argitanii fakkeessitanii sin jiraatina yoo kabajjan akkuma isiin jettu san kabaja dursaa jaalala keessan dhiisaa kabajaa bichaa waliif kenna. Nama balleessellee akkasuma gorfadha. iftaanaan maqaan kee okay faaloo si deebiseetiin jira inshallah hayyee akkasi jechuudha bareedduu tiyya maali ni beekta addunyaa tanarratti so ani hogguu maaliin jaa akkamiyaatti wanni nan jedhu ani hogguu akka mataa kiyyaatti akka sammuu kiyyaatti ilmaan kiyyaanuu maaliin jaa ni beekta wanni ati irraan tana gootu isin ganaa ijoolleedha. Sigan jirame wanni isin ganaa fuulduraaf gootan waan badaa taatu sigalee gaafa guddatan agartan malee ammaan tan agartaniin jaan. Wanni ati badaati gootu booda si dhaqqabdi. Wanni ammaan tan badaan ammaan tana godhu booda na dhaqqaba. Sigalee deebii ammaasis wal jejuudha. Nuti hedduu takka wal jejna. Jejuu dubartiin nuti dubartiin hedduu takka wal jejna sigalee ana ammaan tana dhaabbadhee si jechuu hin danda'an maaliif sin jechu arraat dhaabbattee waan fete yoo goote naafiti wallaahi as gubbaa dhaabbadhee naafin akkana hin jiru maaliif naan jee jechuu arraan tana ilmaan dhalaa dubartii lamaan guddisu jira
sigalee arra waan itti gooteen yoon hin deemee si jejee jecha badaa takka siin jee wanni itti beekuu qabdu ilmaan kee xixiqqaa firii xixiqqaa kanaatiitu guddachuu jira sigalee waan ati gootee kana badaa godhuu mala ilmaan kiyyasan so waniin arraan tana dalagadhe borganama ilmaan kee keessaan naa deebiti ilmaan akkootoo keessaan naa deebiti ilmaan adaadaa habootoo keessaan naa deebiti jechuudha sigalee Mia keyboard. Yes, this is a keyboard. So sigalee ni jiraami akhlaaqa keenya waan jennu waan goonu waan adda addaa waan bareedaa waan rabbi nurraa jaalatu takka sigalee ana mala faaqee nama takka jechuma takka rabbi nurraa jaalatu yoon hin barsiise yoon hin du'ellee maal jaambeeta miyaan guyyaa kana gaafa kana jecha tokko na barsiiftee jaalaan waan takka dhiise haa xiqqaatu waan xiqqaa haa ta'u barammoo dhiiseetiin addunyaa tanarraa deeme sheenaa hin qabu siif galaa sheenaa hin qabu rakkataa takka yoon rakkoo baase sunuba ajrii takka dalagaa takka barkuno waan takka jechuudha seenaa takka jechuudha waan guddaa takka dirqama godhuu hin qabdu dubartiin nutama dubartiin walit dhufne waan takka uumuu dandeenya jaaruu dandeenya godhuu dandeenya dirqama ana Ameerikaa jiraadhee dirqama shamarran Ameerikaa qofa godhuu hin danda'u atama biyyee jirta ana Ameerikaan jira Dubaay irra nama takka Suudii irra nama takka Austraaliyaa irra nama takka Kanaadaa irra nama takka akkasii walit dhufnee wanni maallaqaa miti yaadaan rakkataa dubartii teenya tarakkattee jirtu ta biyya arabaa keessa rakkattee jirtu ta waan takka hin qabne sigalee akkamitti bira dhaabbannaadha bira dhaabbannee akkamitti gargaarra yoo maallaqaan taates maallaqa baatitti walitti buufannee maallaqa sanfuunee gargaaru waan takka godhu yoo dalagaa dhabdee biyya deebisuudha maallaqa saneen micoosan kanas kanuma wallahi sigalee ani waan akkanaafaa yaada qaba waan akkanaafaa godhu wallahi jechuun keegaa nama akkasii ta'uudhaa fi nama sabrii ta'u qabaachuu qabda maashaallah yaada bareedaa qabdallee yaa rabbi yaada sansiifaa guutu sagalee kun hedduu baay'ee namatti suuta maashaallah maaltasa miyaraa bira dhaabbadhu hedduu takka qalbii caasanii takka waan badaa dalaytee hin beektu giseen okay hayyee faala wajji qabnaa inshallah keessaanin nin dubbisa yaadni kan kee amma yaada bareedaadha wallahi yaada ajaa'ibaa jechuudha namni si yaadee hin beeku natti fakkaata wanta akkana keessattuu jechuudha inaafaan haraamillee hin qabdu akka kiyya akka beekutan maal inaafa seete yeroo baay'ee jechuun miidiyaa kanarratti sume mana kee jalaa naafii reefuun tana bilaak godhaniiti bilaak jalaa kaasee bilaak godhanii gad darba mana kee jalaa hee hayyee yani inaafaan haraam hin qabdu mireewwan gaarii takka bar yoo inaafte haraam hin qabdu keessattuu wanti an inaafu jechuudha warroota biyya alaas haa ta'anii warroota biyya keessaas haa ta'anii ummata amma miidiyaa irra nama qarqaaran kan inni argita namoota rakkatee kararra taa'anii keessattuu akka Oromoo rakkatee kararra taa'u baay'inaan jiru Finfinnee kana keessatti jechuudha. Daa'imman qabattee argitee taarika hin qabnes qaamuma hir'ina ho'ii argitee rakkinuma ho'iitiif kararra taa'an. Bakka isaan laaltee harka kee yoo laaltu bakka hin jiraa miti wallahi uffata ofirraa uffattee uffata biyya kana keessatti uffata bareedaa uffattee nama afoo deemuu sitti ulfaata lannoo maaliif haamileen sammuun tanteetu sin gammaddu beekika uffattee kana yoo laaltu kun asissi kadhataa yookiin waa jedhaa yookiin waa baay'ee jira beete akkuma amma jettee yaada keetiin garaagarummaa hin qabu maa neeraat akkas hin taane keessattuu amma ramadaanis dhufaa jira beekika.
tokkoffaa bara waa qarqaaruun bar mana kee keessaa jalmara argite waa qarqaaruun mana keessaa jalqaba rabbillee akka jedhetti dura maannoorri mana kee keessaan quufaa eega sun quufan ollaa keeti san booda saba keeti maalkee akkasitti deema beete kanaafuu ramadaannis dhufaa jirti ammarraa argite guruppii takka ijaarratee ilmi namaa rakkataan baay'ee jira. Namu ofii jecha lubbuu isaa argitee boru akhiratti waa ittiin argadha jedhee yoo yaade wanta kanarra akkuma amma jette kan argitee ka biyya keessaas haa ta'u warroota biyya alaatti rakkatanis haa ta'anii warroota biyya kana keessa rakkatanii bakkatti kufanii achi nama fuudhu dhabanis haa ta'anii haga dandeenyuun anillee taanaan wallaahi waan danda'urraa jechuudha. Kana gochuuf immoo miyaati maal si barbaachisa seete ana biyya kana keessa kophaa kiyya hin godha yoo jedhe hin danda'u. Nama na barbaachisa nama na cinaa dhaabbattu na barbaachisa waan takka bittee bakka biraatii fiddee bakka sanii heeruun kophaa kan kee hin dandeettu nama si barbaachisa nama akkasii immoo ni argitee argachuuf sitti ulfaata kun si deeggaraa kun immoo si qeeqaa kun immoo maal jedha kanarratti immoo akkuma teetti sabrii bicha si barbaachisa deebitee immoo namaaf jecha osoo hin taane wanta takka tatti dadhabuu qabdu rabbumaaf jecha. Boru wanti tun yoo xiqqaatte ati gaarii 10 hojjedhe yoo jette 10 keessaa rabbi takkallee yoo taate kanurraa fudhatu yoo jiraate isa jedhu san irratti argitee keessattuu ramadaanni dhufaara ji'a takkaaf wayi moojaa lama bicha hafee yaada akkasiisan hoo maal jettan hundi keessanuu warroonni dhagaani. Antana durallee dubbadhee jira warroota keessattuu biyya Arabaa waaga danda'uun isin qarqaarawonni an jedheenillee ni jira warri tamira maatii isaatii erguu barbaadus rakkataaf erguu barbaadus argitee. Yeroo baay'ee immoo rakkoon ijoollee ta'een argitee biizii ta'anii dalagaa irratti akkuma ati beektu sanii ramadaan yoo dhufe garumatti socho'an hin qaban amma yeroo qaban tanatti wanna godhuu qabanillee nama saniifillee osoo godhaniifi jechuu barbaadan gara kiyyaan jechuudha. Yaadni kan kee yaada bareedaadha. Kana gochuuf immoo nama si deeggaru qabaachuu qabdallee yaada kan kee argitee kasi mormus akkuma jirus kasi deeggaru ni jira. Kanarratti yaada bareedduudha yaadni kan kee anillee si cinaa jira hunna danda'e guutuudhaan jechuu barbaadeeti. Okay. Bareedaadha galatoomi. Dhugaa keetii sa'aan tuni sa'a sila sadaqaati keessaafuu ramadaanni. Dhufte sa'aatii amma sa'aatii qophiitti qophooftee eeggattu waqa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri amma daftan. Yaa okay. Kunillee bareedaadha. Irra ni dalayna akkas taanaan. So wantuma haa goonu inshallah mee nama dubbiseetiniin waan nama gadi dubbiseetiniin keessa waalaikum salaam wa rahmatullahi sammuutiya gadi dubbiseetiniin sadaqaan balaa hunda sirraa jirti. Sigalee naafi keessaa na dubbisee atiis mee namni kun eenyusaa iftinaan tiyya isii bira dhaqiitii isiidhaan jee isin asis harkutti hin jirtu isinis mana isii banattee tanis mana kee banadhee akkasii walit dhufne malee mana isin mana kee jirtu mana isin jiru walit dhufne malee isii bira dhaqii je'een sadaqaan maali ni beektaa? Biyyaadha sadaqaan baay'inaan balaa hunda sirraa cufti. Yaa. Waan niyaatte hunda siif. Waan niyaatte hunda siif wanti gooti jechuudha. Siif wanti khayrii ta'eefis gaariidha. Sadaqachuun hedduu takka bareedaadha. So inshallah maali gizuma faaloo deebise okay. Gizuma wannaati gizuma ramadaanaa kana sadaqannee siif deebise soofii gizuma sa'a tanaa kana dalaqanneetiini rabbi nurraa haa qeebalu sigalee salaata salaanneef wanni nuti sadaqannee yoo nurraan qeebalamne hoo wanni badaanis qalbiita inni maallaqa saniis eessarraa fitu jirraadha maallaqa halaali moo maallaqa haraami moo ni jiraami soo kan hunda dhabna godhachuu qabna akkasitti inshallah nuti dubartiin duraanuu jalloodha rabbiin bakka hin taanerraa nu uume
nagaa jira alhamdulillah. Ishee rabbi nu haa qajeelchu amiin wallaahi rabbi nu wallaahi. haa qajeelchu nuti dubartiin maashaallah rabbi nu haa qajeelchu bar ammoo Maashaallah. wanta akkaan seema yoo naa fi ati jabduu taane yoo waan gaarii goone dubartiin biroo lanurra laallatanii qajeelanii beektaame Yes kan ana dura bina haa qajeelchu yoon inaan qajeelee yoon isin kabraa qajeela maal silaanii. beektaa gaalli haada duraa san haada duraa san laallataa jaan jechuu gaalli so gaalli hundinuu wal jala deema jechuudha yoo tokko dabe hoo hundi ni daba si galee waan kheyri irratti naafiti waan gaarii takka yoo goone wajarri kaanis nu jala dhufa jechuudha si galee waan naafiti goonu kana nu wajji godhuu fedhan si galaa Yes. akkasiiti inshaallah kheyrumaa fi Kheyrumaa fi namni waan amma biroo yaada yaada isii biroo qabdaa biyya kanarratti hirmaattanis miyaa keessaan dubbisaa yoo guruppii barbaachisellee haala biraa irratti illee yoo ta'e argitanii dura wanta takka godhuun duratti irratti wal mari'achuu takka waliigaluu takka argitee namni waliigale immoo waan hunda gochuu danda'a. Ilmi namaa dura waliigaltee barbaachisa gochuuf godhuun duratti. Kanaafuu miyaallee warri barbaadan keessaan dubbisaa. Wanni hin danda'amne hin jiru addunyaa kanarratti. inshaallah jijjiiran fida maali ni beektaa naafitiyya nama hedduurra namni lama addunyaa tani jijjiira akka jaarsaa jaartan addunyaa guutuu jijjiiran ni beektaa jaarsaa jaartii yoo walii galan akka addunyaa guutuu jijjiiran ni beektaa jaarsa jabaa jidduu jaarsa maal jaansa Jaarsa jabaa duuba jaartii jabdu jira. jaartii jabduu jira jaan maaliifi atammaan tana jaartii jabduu yoo taate jaarsi kee osoo addunyaa irratti gadi hin baane waan takka osoo hin haasofne osoo hin taane maal beektaa na dhagoo jirtaa